Dhimma tokko raawwachiifachuudhaaf yoo xiqqaate baatii tokko waajjira tokkotti deddeebiin. Birookiraasiin biyya kana keessa jiru, cinqiin biyya kana keessa jiru, akkaataa itti waajjira tokko keessaa nama deddeebisaa oolan ganama kaatee biyya faranjiiti waan 5 waan 6 raawwatta. Biyya kanatti baatii tokkotti waan tokko raawwachuu hin dandeessu. Birookiraasiin biyya kana keessa jiru, akkaataa itti waajjiratti nama cinqan, akkaataa itti waajjiratti itti nama deddeebisan ulaarraa kaasee baay'ee nama rakkisa. Warri Shaggar cubbuu isin diyaaspooraa irratti godhaa jirtan Waaqayyoon isin hin dhiisu. Beenyaa kaffalee, liisii kaffalee, magaazinuma xiqqoo irratti ijaaree isaa hojii jalqabuuf deemu. Waliisii wajjin qabnu addaan kunnee irrattanii nama meeqa boosistan, nama meeqa karaatti hambistan, nama meeqatti taphattan. Horii kana dhiiga keenya akkas lolaasneef hin biyya hambaatti. Har'a diinni mootummaa inni guddaan ani safa goomite kan ilaalu. Warra mootummaa keessa taa'ee mootummaa kana orfu gibira adda addaa itti fe'uudhaan akka namni mataa ol qabatee hin deemne gochuudhaan halkaniif guyyaa namni mootummaa kana akka balaaleffatu warri godhan warra mootummaa keessa taa'anii hojjetanidha. Gara biyyaatti galtee maaluma taate jedhanii gaaffii na gaafatanii fi sababii adda addaa uumaan ture. Sababiin koo baay'eedha. Yoo nan dubbadha jedhe guyyaan nan ga'u. Biyya faranjiin ture waggaa baay'eedhaaf erga gara biyyaatti deebinee hojii adda addaas uummanne hojii keenya biratti miidiyaa hojjechuudhaaf tattaaffii baay'ee godhaan ture. Waajjira baay'een deema. Waggaa 20 ol biyya faranjii jiraanne biyya faranjii keessatti amala barree biyyatti dhufnee baruu dadhabne. Birookiraasiin biyya kana keessa jiru, cinqiin biyya kana keessa jiru, akkaataa itti waajjira tokko keessaa nama deddeebisaa oolan ganama kaatee biyya faranjiiti waan 5 waan 6 raawwatta. Biyya kanatti baatii tokkotti waan tokko raawwachuu hin dandeessu. Waajjira tokko gaafa dhaqxanii waardiyaan ol isin hin gashu, barreessituun ol isin hin gashitu, hoogganaan biiroo keessa hin taa'u. Maali'ees walgahiirra jiru. Eessa dhaqan iddoo akkasii jiru. Lakkii har'a abbaa dhimma arguun barbaadu jedhanii jiru. Lakkii har'a akkas ta'an jedhanii jiranii waajjira tokkotti deddeebi'aa oola. Dhimma tokko raawwachiifachuudhaaf yoo xiqqaate baatii tokko waajjira tokkotti deddeebina. Kana hundumaa keessa deebine sammuu bilisaan dhufnee miidiyaa hojjechuu hin dandeenye. Namoonni keenya baay'een biyya alaarraa dhufanii baatii tokko baatii lama biyya kana keessa turanii ol deebi'anii kan isaan mootummaa irratti dhagaa guuranii fi sababii isaa maal akka ta'e hubadhe. Birookiraasiin biyya kana keessa jiru. Akkaataa itti waajjiratti nama cinqan, akkaataa itti waajjiratti itti nama deddeebisan ulaarraa kaasee baay'ee nama rakkisa. Kanatu abdii na kutachiise. Kanatu yeroo hundumaa gadi ba'ee gaafan gara mana kootti deebi'u aareen gala. Akkamittiin hin fuula keessaan fuuldura dhufee taa'ee taasisuu danda'a. Isa kanaafan miidiyaa irraa bade. Baay'ee nama rakkisa. Akkaataatti gubbaarraa agarru miti. Akkaataa hooggansoonni gurguddoon gubbaarraa jiran miti. Birookiraasii waajjira biyya kanaa keessa jiru biyya kamirratti waan jiru natti hin fakkaatu. Baay'ee rakkisaadha. Keessumatti warri Shaggar cubbuu isin diyaaspooraa irratti godhaa jirtan Waaqayyoon isin hin dhiisu. Diyaaspooraa maatii isaa manatti gatee halkan ofiisa qulqulleessee taaksii oofee, uubarii oofee, maallaqa walitti qabatee afeerraa mootummaan godhuuf biyya kottan investii godha jedhee waan achii gudunfatee fidee lafa fudhatee maqaa investimentiitiin beenyaa kaffalee, liisii kaffalee, magaazinuma xiqqoo irratti ijaaree isaa hojii jalqabuuf deemu. Waliisii wajjin qabnu addaan kunnee irrattanii nama meeqa boosistan, nama meeqa karaatti hambistan, nama meeqatti taphattan. Mootummaan akka namni keenya hojjetu barbaada. Akka namni keenya jabaatu barbaada. Waggaa hedduuf qabsoo keessa turre. Waggaa baay'eef iyyaa turre. Waggaa baay'eef karaa cufaa turre. Amma reef namni keenya reefu hojiitti madaqaa jira. Namoota keenya tattaaffatanii gara hojiitti dhufanii hamilee laattanii fi jajjabeessitanii jabaadhu jettanii hanqina isaa guutuu mannaa halkan hin dhaxxaniifaa. Meeqatti taphattan? Akkatti horii kana finnu hin beektannisin. Horii kana dhiiga keenya akkas lolaasneef hin biyya hambaatti. Diyaasporaan meeqa maatii isaa manatti gatee halkan machooftuu taaksii oofaa buleetti kan inni maallaqa kana fidataa dhufu. Jilba isaatiin jilbeenfatee lafa qulqulleesseeti. Meeqatti akkasiin taphachaa jirtan kana Waaqayyoo dhumatti dhiifna. Kuni kaayyoo muummicha ministeeraa miti. Kuni kaayyoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Wanti gubbaarraa dhageenyu, wanti gubbaarraa argaa jirru, kaayyoo mootummaa gubbaarraa dhagaa jirruuf wanti gara gadiitti godhamaa jiru. Waan baay'een isaa waan nama qaanessuudha. Galata Waaqayyoo anaan miidiyaa irratti na beeku
waajjiraalee baay'ee lafa Oromoon keessa jiru keessa dhaqee salfiillee dhaabbadheen beeku. Ulfina argadha. Anaan akka nama tokkotti sarviizii sinaa kennaa jirtan guddaadha. Ulfaadhaa gama kootiin kan kooduwwaa garuu ni ilaalu. Ofii kootiif naa ta'eera. Ofii kootiif kabajaa argadheera. Ofii kootiif dhimmi koo naa raawwateera jedhee golatti galuu immoo hin danda'u. Obboloota koo biraatu jira. Wanti kun deemee nama keenya mootummaa irratti kakaasa. Har'a diinni mootummaa inni guddaan ani isa fagoo miti kan ilaalu. Warra mootummaa keessa taa'ee mootummaa kana orfu. Namni akka mootummaa kana irratti kaka'u. Namni akka mootummaa kanatti gungumu. Gibira adda addaa itti fe'uudhaan. Akka namni mataa ol qabatee hin deemne gochuudhaan. Halkaniif guyyaa namni mootummaa kana akka balaaleffatu warri godhan warra mootummaa keessa taa'anii hojjetanidha. Warra kana irratti qabsaa'uun dirqama. Sababiin isaa maaliif? Mootummaan kun waa ta'ennaan Oromootu waa ta'a. Oromoon waa ta'urra immoo warra mootummaa keessa taa'e. Warra mootummaa kana orfu, mootummaa kana qorqoo akka qinqanii nyaatu irratti qabsaa'uun amma miidiyaa tokkotti olola namarratti nuufnu waan qabatamaa agarurraa dhufne gara fuula duraatti irraa dubbanna.